jiru yoo as gubbarratti ibidda hin gubne yoo as gubbarratti ijoollee bolloodhaan ibidda itti nayni ana hin jirre si galee daangaa namatti hin dabbinu daangaa nutti tara walitti hin dhiibnu. Maqaan kiyya Dr. Saafii Aman kana ka jedhe ana osoo hin taane hostii isinii ta'uu deemaa jechuun kanaa kenne Abu Jawaar Muhammad kabajamoo abbaa kooti zaaset akattamee Dr. Saafii Abu Jawaar Muhammad Dr. Saafii Aman jedhanii isinii barreessuu deemanii jechuun maaltu dhufa? Maqaa kabajaati moo maqaa doktora? Adumallee sii galee adumallee guyyaa nu goota wajjin haasofnee dhufnellee adumallee leenjaan kennitu wati. Ati naasofte maa? Karaa lama sadi goota wajjin haasa'ee dhufu isin akkanumatti afaan qullaa nama laaltanii. Keer inshaAllah. Gasti isaaniin seente saafi? Gasti isaaniillee seene manni gaafa barame marii kana gubbarratti namni doktor aslitti aanee seenu ana Saafii Aman. Maal dubbatu eddaachoo? King is Saudi Arabia. Mudeetarris naa kennameera si galee bar gaafa jennu waa malee miti waa malee miti gaafa isin nu jibbitanii dhimma dhuunfaatiif jecha fuutanii achi keessitan ol na kaastan malee nan kuffisne diinota kiyya nan kuffisne mudeetarri mana Jawaar Muhammad naa kenname yeroo barbaadde si galee dhuftee yaada kee kennachuuf bilisaan ati nama bilisaati jechuudhaan mudeetara Dr. Asli Muhammad nuu kennisiise isinitti himna gubaddaa akkam taata maaltu mee amma warri ana jettu gubattan akkam taatan kunoo mudeetara tokkoffaa ta'ee muudameera alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi rabbil alamin koree Jawaar Muhammad guddicha jaalatu Safi. Nagaya Abwana si joga kau kan furagan nabus. Full confidence in bar full confidence abbate. Full confidence an abbako kulkulluko Jawaar Muhammad amma bodatti bala mudeetar isa tokko ana kacel ko salamu alaikum Jawaar Malket abbakot gale Garami kullicha ilma Oromoo diyan Garami na Mama mama cukup beti mo namni kunen yatis isuma kuna ujonne wollo da kuna kan najala Assalamu alaikum wa alaikum salam salam wa rahmatullahi wa barakatuh kabajamo ila Safi Kota ilma wallo shuf akam naga gala taraf habibi kabaja ila kufardu si gale kabaja ila kufardu akam jirtu naga ati akka gootun siiman nama hundaade bisaan kennanjiin isi obbolummaan siidhaaman ummata meediyaa fi foolon macheesse warra agarte nama maraachuu waa diiguu malee waa jaaruu hin dandeenye waa deebisaan kenniniif takka wanni siidhaamu abooni akka qabaannan mormaan kutama isiin jee miira keessa galeenje namuu miira keessa gala ani nama nyaadha hin dhuga dogoggora qabaannan cita mormaa ta'u na muradha na qaladha majiin sigalee amma hawaasni dhiibbaa si godhu jiru suuraa kee achitti agarte malee wanni biraa way jira. Safi namni dhiibbaa wajanii si galee wali jaaranii aboo ati namaa deebisaan kennini namni akkam barbaadu waan namni seenjoo dhaga'e siidhaame bar namni ka barbaadu gaafa nama guddaa Oromoodhaa bakka hin beekne gadi fidanii dhimma walitti bahuun gaariimi warri kaleessa gaafa nuti ilmaan Oromoo addaan dhaabbadda harka bitaan harka mirgaan murinaa jennee halkanii guyyaa iyyinu geemii taphatu na suuraa namaa fuudhanii keessan deddeemanii dhugaa ilmaan hiyyeessaa hukkaamsuun sun sirriimi namni hojjechuuf ergaa dhufe dhugaa sabaa baasuuf ergaa dhufe odeeffannoo kan kennuufii qabu ilmaanuma Oromootii kana garuu duraan durse nama waa balleesserra nama du'eetu dila nama du'eetu xiqqaadha ilmaan warra ilmaan jalaa qarame san
tokko tokkoon fidanii gama hundaa'u akka Oromootti warra san sabbarsiisanii nama yakkatti hirmaata yakkatti fudhatu mataa kooti yoo ta'e cita mormaa yoo ta'e qophiidha. Garuu bakka namni hin oolle si oolchuu barbaadan warri bakkatti dhalatte jibban yookaan faayidaa sirraa hin qabne yookaan bakka geematti yookaan bakka giiftiitti bakka faayidaatti hin jirre cal jettee sirba banatteen teessu gaafa du'iin geesse du'an ooltu yoo namni si himatu jiraate sirraan oolu dhugaan lafarra jirtu isaan ka barbaadan akka namni guddaan dhufee horofa keessa isaanii waliin gangalatu barbaadan akka xiiqii walirra qaban akka shamararratti wal dhaban gaafiin ummata amma meediyaarraa wacuu kuni gaafa tokkummaaf lallabnu gaafa lubbuu nama harkaa baasaa turre jarri kun lafa baqaqee hodhaa turani hin jiran. Ati Jawaar bilisa si godhuu sin danda'u. Badii qabda namni si himatu jira namni ati miite jira namichi si himannaan dhiyaadhu mucaan amata lamaa si waamnan. Kasan darbe maraataa meediyaarra deemu kottuu jiin bakka ati jirtuun dhufu. Namni ruuzumatti dhiyeessitu faayinaafe wanni biraan jiru obboleessoo namni jireenya namaatiif bu'a. Warra kiraa manaatii fi masruufa fi aannan ilmaanii ililli irraa eeggatu sitti murteessee maqaa si dibee hiikkinni si godhuun jiru. Warra kiraa manaatii fi masruufa fi aannan ilmaanii ililli irraa eeggatu sitti murteessee maqaa si dibee hiikkinni si godhuun jiru. Dhaga'uu dhiisaa. Bakka dalagaa duraanitti hin deemte saafi. Aboo dhageesse gurbaa maraachaa jiran yaadnu argan. Wallahi. Akka gootu ati yoo jecha ilmi namaa miira keessa galee waan dubbatami ka dubbatte san jecha kiyya san as naafi dama jettaan san booda aboo tana argeetin tana dhagee tana jee badiidha mucucaadhe naqalatuu feetan naqaladha haganuma wanni sirraa eegamu duuti biyyaa wajji hirriiba warra meediyaarraa waasiin jiru immoo koomentii isaa laali dhuunfaa isaatiin mataa keessa waqari hamma dandeessetti deem naagaat namni si himatu yoo jiraate nama na himatu san fidayii ja'aniti hoggaa namni dhufee si himate mucaa amata lamarratti si himannaan aboo obboleessa kiyya si miidhan jira hayyee miidhaa keetiif jiin namni si ammaan namni biraa si himata namni naafisi jedduu haasa'ee dadhabee meediyaarra nageesse jira jiin haganumaa bar Oromoon saa ammatti nama sullama ta'uuf hin barbaaddu nama bakka rakkootti gaafa bakka sabaa hin hawwaatan gaafa bakka dhukkubsataa hin hawwaatan gaafa dirqama sabaa hin hawwaatan garuu gaafa hayyuu tokko gadi dhufe isa sana waan akka ofii bobbaasanii galchanitti gaala guddaa mucaan xiqqaan afiitootti dha'ee oofutti sana oofuu barbaadan warri sun ammoo haga yerooti torbee sadi booda hin jiran isaanuu ni baqatan. Maaliif gaafin mataa isaanii deebisaa mataa isaaniitti gaafa namni sagarkaa kana ga'u lafa baqaqe hodhaan turre gaafin isaanii gaditti baatee ati gaafsan eessa jirta anuu wallaala anuu maraata anuu har'a yakkamaadha kanaan godhaa ture gaykayye baataa ture allallabaa ture ati eessa turtee yoo jetteen mana san keessatti hin dandeessu garuu fooddaami mana citaatiimi qoranii ittiin himanii asii nagaan bul. Thank you. Saafi. Baga nagaan jiraattetis. Muhammad Shurrufee nagaa akkam fayyaadha Habibiki. Nagaa ofirraa hin kadhadhachi naan geessin jee malee hayyoota guguddaa faa ka ilmaan na wajji suudii dhufe faa viidiyoon irratti waraaba rakkoon qabu jira. Wallahi ati nama addaati hiisi ati maame hiisi ati nama dippiloomaasii gaarii uumuuf yaalu. Nama rakkataa Oromoo fi Oromiyaa hundaaf. Saafi asumaanuu baga gammadde mudeetara ergaa taate gaa keessan si dawwalanna. Namoota jajjaboo boona argifnati galee. Naala rakkoon qabu. Siti keessatti namoonni si dhuunfaa keenya irratti waa jenna. Meediyaa dhuunfaa keenya irratti likkii nama tor. Meediyaa dhuunfaa keenya irratti walla ilillii guuratu dhugaatti himna guddaa bira uggaadhanne hamma dur hin geenyu. Achitti haasawunis nutti hin tolu asumaanuu qabadhaa
Nagaan pula. Wan toko-toko jauh enggak Arif. Bar dubbi Muhammad wali gawa bantana datu muranne bar. Wan saja Muhammad. Dubbi tu murame. Dubbi garte di nafon Ani wali ini sa Oromo damu. Kabarra kibbarra dhugaa barbaadan taana warra ilmaan isaa jalaa gorra'ame haadha ilmaan sii sharaa dhaabbate akka Oromootti dhufanii sabbarsiisaniiti warra gasti hundarra jiru san eessa janii qoratanii gulaalanii waan murteessan waliin murteessan kokko jennaan namni hallayyatti horiyaa ilmoo jaldeessaa hallayyaan hin sodaachisan waan ta'eef dhugaan lafarra jiru kan dura namoota akka maletti gorra'ame san Arsiif Walloo osoo hin taane Oromoo godhanii maatii isaanii dhiyeessanii maatii isaaniitiif guyyaan qabame akka ilmaan Oromootti dirqama Oromummaa baateeti ilmaan keenya dhabnu ilmaan keenya hafanii san booda itti warra immoo waa godhe namuu gastirra wal beeka gaafsan dhugaa hima namni dhugaa himeetiin du'aaja garuu muuziqaa inni kun akka dhugaan hin baane dalagaa inni kun waan hayyuun quban qabneef warra dubbiin tun eessaa kaate eessa dhaabbatti warri hin beekne hayyuu afaan jallina kaa'uun akka ati halqaafattu si godha namni gaafa haqqise immoo abbaan keessaa bahe sunuu deebi'ee nyaatu abbaa sanittuuf dhukkubata kan biraatti dhiisi nagaan bula. Babiti. Maal tagaree ma muuziqaa malee? Hawaan seedhaam. Haadha kan isarratti abbo. Oduu. Tokkoffaa ati tokkoffaa waan goote tokko goote hin kadhatin hin booyin. Ani abboon. Bakka amma sanbira tarte jedhe amma carraa sanbira darbiteerta. Amma ofitti deebi'i biifanii firii ta'e. Is funny. Lammaffaa bakka arrabsoon dhaqin. Inni dhaabadhu arraba namuraa jedhanii jedhu. Dhageeffadhu kaa. Sadaffaa ofii keetii tasaasaatee nama hin arrabsin. Amma booda. Amma Suudii ta'e, Dubaayin ta'e, bakka fe'e ta'e namoota jibbiinsa lallaban irratti hojjetaa jiran. Wallaahi dhugaa siin jedha saafishoo. Taani hiimoodhaan bilbilee si hima. Yookiin daayirektii si bilbilee si hima. Cimaa godhan badii yeroo armaan dura dabarsitee rabbuu 99 namaa dhiisa sii galee. Takkaa tana amma bicaan si bira darbuu danda'u. Okey namni hundi si murteessaa jira kunoo saafi miskiinaa dalagaa keettu si hima sii galee. Miskiinummaa kan kee namni hundi sitti argeera. Ammeenyaan qabdu jechuu barbaadeeti. So dogongoranii si dogongorsiisanii ka hirmaatellee ka hirmaachisellee itti gaafatama jalaan bahu. Eenyu saa ta'u eenyu. Ilmaan Oromoo ka wal nyaachise ka wal ficcisiise ka gandaan ijaare amma garee gandaa keessallee bayyati. Garee gandaa nuti akka ganda kanatti ijaaramna jedhee qaama sitti dhufu keessaa bahi. Sagalee kan kee tasaasaatee garee akkasii keessatti hin qabin. Amma odeeffannoon hund basaasa kaayanii jiran bakka mara. Siigala basaasa kaayanii jiran waan ati dubbatte cofa fuudhanii informi gochaa adeemu. Gaafa kana salphamatti ati nama waraqaa eenyummaa qabu, nama seera qabu, namoonni seera hin qabne illee itti gaafatama jalaan baan. Amma kun dhayamaa jiru himaa ijoollee amma jalaa baana jedhanii fi kan lubbuun bahee jira himaa. Hojiin bal'aan hojjetamaa jira amma Suudii keessatti. So waan akkasii irraa of eegi. Rakkoo miti katareef jettee ati takka ilmoon dhiiraa immoo takka dubbatte. Irra deddeebi'aa dubbachuun immoo gaarii miti. Ishee tasaasaate abbaan barbaade waan barbaade haasa waa'ee kee. Waa'ee namaan haasa'iin ofillee ibsuuf hin deemin. Boottus yakka dalaynaan jalaan baatu. Calliftus jalaan baatu. Dhaabbattee ilaaluu barbaachisa. Dogongora qabdu sana irraa of sirreessaa deemu waan gaarii bakka nama gargaaru sagalee namaa ta'u waan akkasii san irratti xiyyeeffadhu. Kasirra bareedullee san. Sagalee.
jecha fokkata haadhatee akkasii maalii waan akkasiisan amma booda bakka ati nama guddaa nama umrii 30